Maaddii qooduu akka biyyaatti aadaa ta'e galmaan ga'uuf hojjettoonni EMN mindaa isaaniirraa qooduun ayyaana Faasikaa sababeeffachuun harka qalleeyyiif maaddii qoodaniiru. Addis Miidiyaa Neetwoorkii odeeffannoo kennuun cinattis dirqama hawaasummaa bahuuf cimsee hojjechaa akka jiru hojiraachisaa olaanaan Addis Miidiyaa Neetwoorkii obbo Kaasahuun Gonfaa ibsaniiru. Dorgomtummaan keenya qabiyyee keenyan qofa osoo hin taane dirqama hawaasummaa bahuunis calaqqisuu qabas jedhaniiru. Dhaabbanni keenya qabiyyeewwan garaagaraa mbocaa qabiyyeewwan garaagaraa hawaasa bira akka inni ga'uun godha. Kuni garuu gahaadhaa miti. Kana keessatti itti gaafatamummaa hawaasummaa immoo ba'achuun irra jiraata kallattii biraadhaan. Inni qabiyyeen qabiyyeedha. Kan biraa garuu namummaadhaan akka namaatti nama gargaaruuf nama ta'uun qofti gahaadha waan ta'eedhaaf jechuudha. Kanaaf namoonni har'a nyaatanii buluu hin dandeenye gaafa nyaachisnee bullu, namoonni har'a uffachuu hin dandeenye gaafa uffannaa tokko uffatanii ba'an kan kana caalaa nama gammachiisu hin jiru jechuudha. Obbo Kaasahuun hojjettoota kaka'umsa isaaniitiin hojii tola ooltummaa kanarratti hirmaatan galateeffachuun gara fuulduraatti hojii gaarummaa qabu akkasii akkuma Finfinneen aadaa taasifachuun hojjechaa jirtu akka dhaabbataattis aadeffamuu akka qabu imaanaa jedhaniiru. Sirni maaddii qooddachuu akka magaalaa kanaattis ta'e akka biyyaatti yeroo ammaa kana aadaa ta'ee hundumtuu gocha kana keessatti kan inni hirmaachaa jiru. Kan keenya kan adda godhu hojjettoota dhaabbata keenyaaf kan goonu qofa miti. Namoota alarra jiran, namoota barachuu hin dandeenye, namoota maatiin isaanii daa'imman isaanii barsiisuu hin dandeenye miindaa keenya irraa kunnee akka isaan barataniidhaaf gahee keenya ba'achaa jirra. Kuni adda nu godha nuun akka Addis Miidiyaa Neetwoorkii. Kanaafuu fakkeenyummaan keenya, dorgommummaan keenya qabiyyee keenyaan qofa osoo hin taane itti gaafatamummaa hawaasummaadhaanis kallattii kamiiniyyuu itti gaafatamummaa keenyaaf dirqama keenya ba'achuun tokkoon tokko keenyarraa eegama. Addis Miidiyaa Neetwoorkii hojii fuula waaqayyoo fi namaaf hunduratti akka seenatti ta'u hojjeteera kan jedhan namoonni dhaabbatichi deeggarsa taasisaafii jiru kunneen jireenya keenyatti abdii horiiraa jedhan. Deeggarsa taasifameefis EMN fi hojjettoota isaa galateeffataniiru. Barataa yuunivarsiitii ta'e, barataa faarmaasii digirii ta'e, waggaa sadaffaa simisteera lammaffaa fixaan jira jecha. Kun immoo gargaarsa waaqayyoo fi gargaarsa dhaabbata kanaatiin dhiyaachaa. Ayyaana Faasikaa sababeeffatee gargaarsi iddoo kanatti nuuf taa'amaa jiru. Ammallee moraaliin isaa danuudha jecha. Gammachuu guddaan natti dhaga'amanaan akka nama tokkotti jecha. ብዙ ችግረኛ ነበርኩኝ እኔ ባየን ረከቻን ቱሬ ኛተ ጋሃ ሂንቀቡን ቱሬ ኢጆሌ ክየሌ ዋንኛች ሱፌ ኢትዩ ቢሶሌ ሂንቀቡ አዲስ ሚዲያ ኔትወርክን ረኮ ጉዳራ ነበራሬ አያን ይዮዱፉ ዋን አያናን ኦሉ ነዴገሩ የሮ ሁንድ አያን ጋፈ ዱፉ ኢሳንቱ ነዴገራ ገለትኒኮ ዳንጋ ሂንቀቡ ናጅራ አንጀራ